Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii bilisootuu TV akkasumas Gullallee Wood hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa isiniin jechaa. Akkuma beekamu har'aas qophii teenyaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii bilisoo TV akkasumas Gullallee Wood waliin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni qophii bilisoo TV akkasumas Gullallee Wood hundi keessanuu baga nagaan jiraattan baga nagaan nu eedan isiniin jenna. Isin jaalannaa akka nu jaalattanis ni beekna. Akkuma beekamu har'a sagantaan qabannee isinii dhiyaannee sagantaa aadaa Oromoo isa jedhudha. Sagantaaleen birootis akkuma beekamu viidiyoolee isa dabre irratti kan ibsine sagantaalee akka falmii durgaa durgii isa jaamusanis wal duraa duubaan isinii dhiyeessinaa. Kun hundi filannoo keessaniin wal duraa duubaan isinii dhiyaata. Warroonni sagantaalee keenya kana jaalatan yookaan abdattanii ilaaluu jirtan eeggachuu uttis jirtan harka guddaa jala deemneeti isiniif qindeessina waan ta'eef harka guddaadhaan falmii sagantaa falmii feetanis akkasumas durgaa durgii akkasumas sagantaalee waa'ee aadaa Oromoo irratti hundaa'uu isa kana barbaadan yoo jiraatan akka isa kanaas harka keessaniin daqasanitti murteessitan nuti fedhii teessan irratti hundoonyetti isiniif dhiyeessina sagantaalee qabannee isinii deebinu akkasumas sagantaalee waa'ee seenaa Oromoodhaa kuusa seenaa isiniin jennee jirra. Kuusni seenaa sanis akkasuma jira. Filannoo keessaniin isinii dhiyaata. Kuusni seenaa hin hafu dhaloota Oromootiif ol kaa'amaa itti fufaan ni kaa'amaa. Hanga isiniin qopheessinee isin biraan viidiyoodhaan bifa viidiyootii yookaan chaayinaala yookiin miidiyaa bilisoo TV kanaan isiniin biraan geenyutti obsaan nu hordofaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu sagantaan keenya har'aa sagantaa waa'ee aadaa fi duudhaa Oromoo akkasumas wantoota Oromoon akka aadaatti qaban fakkeenyaaf yeroo cidhaa fi gaa'ilaa akkasumas yeroo dargaggummaadhaa geggeessan isarraa waan haasofnutu jira jechuudha. Kana yeroo jennu tokkoffaan wantoota kana keessaa wantoonni aadaa Oromoodhaa baheessi shaggooyyee wallee hellemaan kunis garaagarummaa qabaa. Helleen dhalaan yeroo intala baasan intala waliin jechuun dhalaan geggeessituuni. Hellemaan ammoo erga inni galfate kan mana keessatti taphatamu. Kunis wal duraan bifa mul'ataa yookaan isuma fakkaatuun isinii dhiyeessuuf teenyaa kunis qophii keenyarra jira jechuudha. Fakkeenyaaf shaggooyyee yeroo jennu shaggooyyee kan jedhamu shaggooyyee jedhamee isa sirbamu muuziqaa itti banatanii sirban kana osoo hin taane aadaa Oromoo keessatti shaggooyyeen akkaataan inni itti jirus shaggooyyee abbaan sagaluma ifiitiin sirbaa jechuudha. Yeroo kana jennu akka fakkeenyatti shaggooyyee sanirraa takkaan isiniin jaa filaan quba tokko waan filu goofaree hirpha keetiin baree waan obsisi malee jaa. Hirphi isaa kabare san hirphi isii yookiin hirphi isaa kabarte san hirpha inni dhawu malee kateeppiin dhawuufi miti. Muuziqaan dhawuufi miti jechuudha. Sagaleenis sagaluma isaa sani. Sagalee tolaa yoo maana kanaafatta asiin jira jetta maana iyyaafatta kajuusi bifootuma shaggooyya kanaa jechuudha. Sagalee tolaa yoo maana kanaafatta asiin jira jetta maana iyyaafatta atuu as jirta maaliif bakka biran nagaggaafattaa naam isa jiru kanaa jechuudha. Shaggooyyeenis bifoota kanaanii taphatamtii aadaa Oromoo keessatti shaggooyyeen sagalumaanii jechuudha. Isa teephiin jedhamu kana osoo hin taane bifoota gartee shaggooyyeen sagalee fi akkasumas aadaa Oromoo guutumaa guututti ta'eerruun qabna tafakkeessuu hin taane bifuma isin geggeeffamtuuni isin biraan geenya akkasumas dhiichisa.
dhiichisaa jira, mirriisaa jira, geerarsaa jira, hedduudha. Isoota kanarraa amma ol dura duubaan isiniin geenyu tokkoffaan wallee shaggooyyee hellee hellemaadha. Hellee hellemaan bifa lamatti qoodama. Hellemaan isa dhalaan dhaatu fi helleen ammoo isa dhiirtii yeroo aruustichi galfatee aruusa irratti haja'amuu jechuudha. Hellemaan hellemaa yel jedhanii katabatanii bifoota kanaanis simbira gahuudhaaf qophiidha. Kanaaf qophiileen teenya akkuma beekamu wal duraa duubaan itti fufaa. Qophii keenya kanaas helleerraa moo ka isin filattan amma jalqaba irratti ka isiniif dhiyeessinume amma kun filannoo keessanii ta'a. Hellemaa moo shaggooyyee, hellemoo mirriisa moo geerarsa moo akkasumatti ka isin feetan filannoo keessanii koomantii jalatti ilaalleeti isinii ol baafnaa jechuudha. Wanti amma nuti akkanuma dursinee isinii kennu hin jiru, garuu maqaa isinii dhoonyee jirra. Shaggooyyee keessa ammallee sagaleen takka itti isinii deebi'uu ni danda'a. Hedduudha. Numaan daddaa furaa akka citaa furaa jaalalleen deebitee takka gaafa duraa jetti ijoolleen gaafa birraan yookiin waggaan tole numaan daddaa furaa akka gaafa duraa jaalalleen akka citaa furaa jaalalleen deebitee akka gaafa duraa jetti jechuudha. Yeroon tun yeroo tole, yeroo birraan tolee oomishaas ta'uu waan qaban muratanii akka gaarii galfatan akkana jedhanii jechuudha. Shaggooyyeerraa ammallee itti isinii deebi'uu isiniin danda'a. Hellemaanis bifuma saniin isiniif jechuu isiniin danda'a. Garuu bifootuma isiitiin qindeessinee viidiyoodhaan miidiyaa yookiin chaayinala Bilisoo TV akkasuma Gulollee Guudii irrattis isiniif dhiyeessina. Kun amma filannoo keessanii hellemaa moo helleerraa feetan shaggooyyee moo mirriisa akkasumas